Waaqayyo tokkichi kophaa isaa humna hin qabu ka jedhu macaafa keessaa baasin jedhama. Obboleessa siifaa baas. Kanaafi waaqa tokko seexanni iyyuu waaqessa. Garuu humna Yesuus jala seexanni hin dhaabatu, hukumni hin dhaabatu. Obboleessa dhiisi amma waan bira keessa olii deemu bakka waaqayyo waaqni tokkichi kophaa isaa humna hin qabu jedhamu nu baasiti. Macaafa guutuu keessaa waaqayyo kophaa isaa akka waa hunda uume. Akka waa hunda addunyaa kanarraa jalqabee aga har'aatitti uume haga fuulduraa fillee of kan kophaa isaa ajjeesu kan isa malee waaqni hin jirre waaqa tokkicha qofa akka ta'e anamma tireena keessa seenee siif fidaa deema hunda isaa takka takkaan dubbisaa deemta qommari kun argutti. Har'a uummata oddaan ba'a yookaan fayyisatu kiristinnaa keessaa ba'a yookaan macaafa kiristaannaa kana har'a booda fayyisaan dhiisee keessaa ba'a kan qofa. Ani qiyyaama. Rakkoon qabu san rakkoon qabu rakkoon qabu bakka amma sii baafna yellaatti bakka waja macaafa baayibili keessa kitaaba keessatti waaqayyo kophaa isaa humna hin qabu yeroo baasii yellaatti uffiyama. Baasii fi obboleessi kenna baasii. Koi kayyatu bisna madis bakka. Sochi injineer jira kana maal. Yaaqoob boqonnaa lama lakkoofsa 19 dubbisii fi waaqa tokkoof seexanni iyyuu waaqessa. Deem tuufu macaafa keessaa waa'ee siidaa deemnadha. Koi biyya kam jirtaati mee biyya jirtu natti hime. Daadhiis rakkoo qabu tabiyyaa keessi bannaati. Waaqayyo saba isaatiif deebisee kunoo ani midhaan wayinii haaraa fi akkas beeti akka Maarqoosii fi Yaaqoob addaan baafad Maarqoos boqonnaa lama lakkoofsa 19. Koi anuma karaa deemaa si kanuma deemaa si bisa kun baasa. Akka Koi ana baasa. Fayyisa da dabara waaqa tokkicha humna qabne kanarraa those believing that is a one God that doesn't will. This. Devil has believing and the them shaking. So that is a no belief me. Again tim ihedni yamanal. Rafitum inkata lilal. Okay, maaliif san katakatti waaqayyoon duratti humna qabu chaa irtaa gaanitti maaliif san katakattire? Maal wali duubaa irtaati? Koot dubbisi ergaa yaa qommee barbaatti. Dhageeffadhaa. Waaqa akka jiru ati iyyuu amantee mitiiree. Koi. Ergaa yaa qommee gaheette. Bakka kee keessetta? Ergaa qommee ergaa yaa qommee gaheette. Lama 19 dubbifadhu. Dhageeffadha obboleen kennaa jechi kun fiftuu isumarra garagala laal waan jedhe dhageeffadha amanoo in Roomasiya. Dhageeffadha okay dhageeffadha laala waan fidate laala waaqayyo tokkichi akka jiru ati in amantaa miti baay'isa goote isa kanaafuu roonni hamuun iyyuu in amanu irro qomu sii jedhe roqomuu hiikamee hollachuu jechuudha sheek. Maaliif hollatu waaqayyo humna qabu maaliif hollatu? Waaqa tokkotti waan amananiif isaaf iyyuu maal ta'u? Maaliif hollatu sin jedhe? In amanu in rooqamu jechuun hin lollatuu fi isaaf iyyuu seexanni iyyuu waaqa tokkotti amana. Kanaaf waaqa tokkotti hin amanu. In hollatumi? Ija amananii innu humna qabu jette waaqa tokkicha amananii wanni hollataniif maali? Humna qabu jennee jirraami? Waaqa tokkotti seexanni irree hin amanaa jechaadha. Bari maaliif sin jedhe bari inu hollatu yoo miti? Isa kanaaf afurri hamaan iyyuu in amanaa in roqamaa fi ija. Kanaaf waaqa tokkotti amanu. Maaliif roqomuu sin jedhe bar maaliif roqomu maaliif hollatu waaqa tokkicha ta'anii amanu ni hollatu sir maaliif amanaa jechuusaati. Kanaafuu in roqomus akkasini? Bareeda goote. Kanaafuu waan tokkichi amanamu mutti amanamu irra qomu warri isa amananii irra qomu bareeda goote. Isaan yaa roqomanii fi haa hollatanii fi ani Kiristoositti amana malee waaqa tokkotti isa seexanni amanu. Ati waan barbaadde amane waan amani sin jenne amma moo kayyata lama qofa si dubbisee hamdi si dabarsa inshallah hojii seenu sa'aatiin naggee jira. Ani sa'aatiin natti gahee. Dhageeffadha asirraa dubbisi saayita 44 jira lakkoofsa jaarraa waaqayyo mootiin Israa'el dhageeffadhu ati gara barbaadde deemaa turte dhageeffadhu macaafa kan keeti waan ta'eef itti amana waan jetteef intarnaashinaala keessa alatti hin baane. Dhageeffadhu waaqayyo mootiin Israa'el inni Israa'eliin furu waaqayyo gooftaan maccaa ani jedha laala ani isa jalqabaati isa dhumaatis ana malee waaqayyo kan biraan hin jiru jedhe nuyi jedhee dubbate. Tokkichatu ana jedhee dubbataa jira moo saditu nuyi jedhee dubbataa jira?
Inni suni saba Israa'el ilaallata na fayyisaan. rakkoon qabu laali barma waaqayyo mootiin Israa'el inni Israa'eliin furu waaqayyo gooftaan maccaa ani isa jalqabaati isa dhumaatis ana malee waaqayyo kan biraas hin jiru kan akka kootii eenyu jedhe waaqa tokkicha malee kan biraa jira isa jiruun jechaati. Isa sana situ beekaan hin beeku. Afurtamii shan jaabana mee ustaad. Rakkoon qabu kan akka kootii eenyu jedhee dubbata. Mee achi as bahee of haa beeksisu. Dubbatees amansiisa isaa anatti haa mul'isu. Erga namoota warra durii uume jalqabee wanta ta'e wanta dhufuu jirus duraan dursee haa himuu jedhe. Kan ana jedhee dubbatu kun waaqa tokkicha isa tokkicha malee waaqni biraa jira. Waaqa Israa'el inni waaqa fayyisaa miti. Dhageettan kaa kun kanaafuu waaqa. Afurtamii shan jaabanaaf. Afurtamii shan jaalisi bana jiru Oromoon hin jiru Ameerikaan Kanaadaa Austraaliyaan achi keessa hin jiru. Bahaa biiftuuti amma dhumaatis kan nama uumeen nun. Yesuus Kiristoos. Guyyaan kee ka dhumaarruma ta'uuf deema fakkaata qoy rakkoon qabu. Oke timbiita Isaayyaas raajicha. Raajicha 45 lakkoofsa 6 dubbisnaan 45. Lakkoofsa 6 akkana jedha. Laali shan irraa dubbisaaf iyyuu malee waaqayyo ana duwwaadha laali. Reefu waaqayyo tokkichi kophaan bu'aan qabu ittee miti. Kakuu moofaa keessa jiru waaqa biraati. Dhageettan kun fayyisaa irra waamee qoli bachaa. Waaqa nama ajjeesu, waaqa mireetii qabu, waaqa saba Israa'el gammoojjii keessatti hambisa. Arda guutii fayyisaa waamee qoli bachaa. Museeniif kenne, Museen eddee kakuu sana hin geenye. Karaa kan hambisa. Ani waaqa akkasiin waaqessu haadhoku. Okay, kanaafuu akkas jedhee nutti mika kana maanu. Kanaafuu waaqni gabbasaa jedhu waaqni kakuu moofaa waaqa keetii jechuudha. Guyyaa keessa waaqa biraa argattee waaqa. Habiibiin beeka gaafa dhageeffadhu. Waaqayyo ana duwwaadha. Ana malees waaqayyo kan biraa hin jiru. Yoo ati ana beekuu dhabaatte iyyuu ani immoo si hidhachiisee si jabeessa. Kanaanis ba'a biiftuuti hamma lixa biiftuutti. Ani kophaa koo waaqayyo akkan ta'e ana malees waaqayyo kan biraa akka hin jirre namoonni hin beeku jedhe. Eenyu kana malee kan biraa ba'a biiftuuti hamma lixa biiftuutti jedhu. Ati ba'a biiftuuti hamma lixa biiftuu keessa hin jirtu ati. hin jira. Kanaafuu waaqayyoon ana duwwaadha ana malees waaqayyo kan biraa hin jiru jedhu kan jalqabarraa dhumaatti namoota uume ana kan jedhee dubbatu kun eenyuun. Ani beektaa sana irratti yaada siin kennu obboleessa koo maaliif. Yalla bakkana nagaan oli bakkaati guyyaa kan arra macaafa kee galtee jirta. Akkasi macaafa isaa galee jira fayyisaanii akkasi. Guyyaa hojjettu itti milkaa'e maqaa Yesuusitti. No fayyisaa. Eenyu namni kana jee kuni siin jee si gaafate deebisiif. Ani kophaa koo ba'a biiftuuti hanga lixa biiftuu. Eenyu. Waaqa Israa'el, waaqa Abrahaam, waaqa Isiyaaq, waaqa Yaaqoob. Maaliif Yesuusiin hin jetta amma waa xiqqashoo dura? Yoo jee mirga hin qabu abuyyaa. Akkam mirga isaa fuuta ammumaan tana kun Yesuus jettee kun immoo waaqa biraati jette. Okay, mirga guutuu qabda Yesuus yoo jette. Yesuus hin fudhattu? Hin fudhattu? Yesuus fudhadheera. Eeggas taatee duba kun ani waaqni kun waaqa Israa'elii nama ajjeesaadha hin fudhadhu maaliif jetta? Isa waaqa seeraan fudhaddoon waaqa Oromoo isa Yesuus biyya lafaa. Okay, kan seera baase kuni ani kophaa kiyya ba'a biiftuuti amma lixa biiftuuti ani waaqayyoodha jee kun Yesuus immoo nama biraati. Inni sun nama biraadha. Aha, macaafa 66 kana keessa waaqa lama ka garagaraati jira ka zabana. Yes. Okay, waaqni kakuu moofaa waaqa biraa kophaati. Kakuu moofaa keessatti waaqa garaa jabaatu waaqa nama ajjeesu. Okay, bareedaadha. Waaqni kakuu moofaa hoo? Kakuu haaraa hoo? Yemret amlaak no waaqa araara. Okay, bareedaadha. Kanaafuu ati waaqa kakuu moofaa waaqeessitamoo? Dhageeffadhu. Waaqa kakuu moofaa waaqeessitamoo? Waaqa kakuu haaraati. Waaqa kakuu haaraa. Macaafa keessa bakkatti waaqa kakuu haaraatiif waaqa kakuu moofaa jiru amma right now dafi. Yohaannis boqonnaa tokko 17 baafadhu. Waaqa kakuu haaraa kan jiru. Dubbisi. Nagaan barbaaddu ati. Atu nagaan barbaaddu ani nagaa barbaada beekta. Oofiyati.
Injadu injadu bakin nama bakan kahama. Abasu amanta waka khahuara khanjo kofar rabar bada nuni bekhat. Wallah da borek ya ibn alladhina kharraqu. Ha. Seerri Museen kenname ayyaanaa fi ugaan garuu Nangalchu. argame. Seramu. Kanaafi ayyaana annan amanu ayyaana jechuun saggaa jechuudha. Eegibba Museen Waka khahuara fi saggaa unet gin beyyesuus bakkul mattaalal. waka khahuara fi disin jede. Ayyee Ibruu tokko deemna. Fidi waka khahuara khanjo ayye. Rakkinumaan qabate. Yeemree ammataa kenni. Ayye. Rafaa jirta fakkaata xiqqoo tokko. No. Aya, gaafa noo jette rakkina qabu. Dafi. Dafi. Ya, Ibruu tokko sadii dubbis. Dubbis ya tumman waka khahuara yo naje. Ibni ulfina Waaqayyo isarraa in calaqqisa. Waaqayyo akkasitti jiraata isa inni mul'atu dubbiin isaa isa humna qabeessa waan hundumaa isa baatee inni immoo cubbuu qulqulluu ergee argisiisee booddee ol gubbaa mirga Waaqaa isaa haqee in taa'ee jira. Isa kana waan dhibu. Obboleessa mata duree xiyya ajandaa xiyyaan ala deemte. Baasiin jee waka khahuara khajaw. Amdi isuma mara deemi haa dubbisi. Kenneera. Isa mara deemi dubbisi meemi. Waka khahuara khanjaw dubbisi dafi. Ela kaku haaraa jechuun isa Waaqayyo Waka khahuara khanjaw ragaa fidi. Bas. Aayee Ibruu kudhan baafadhu. Ba'atumman baafadhu. Jaarsi maal yaadda? Inni kuni sorry. Una machi. Koi Ibruu kudhan. Una machi abuya. Akka jaalala Waaqayyoo sanattis uguma Yesuus Kiristoos yeroo hundumaaf akka ta'utti tokkicha aarsa ta'eera. Yeroo tokkicha aarsa ta'eera geeffadhu. Eenyutu aarsaa ta'e? Waaqayyoo qulqulleeffamne. Eenyutu aarsaa ta'e? Kiristoos. Akka fedha eenyutti? Akka fe'a Waaqayyooti haala tokko. Waaqayyoo kamiitti? Akka jaalala Waaqayyoo sanattis. Waaqayyoo kamiitti jaalala Waaqayyoo yeroo hundumaaf. Jaalala Waaqayyoo kamiitti? Akka fedha jaalala Waaqayyoo kamiitti Yesuus aarsaa kafale? Yeroo tokkoof aarsaa nu ta'e. Akka jaalala fedha Waaqayyoo kamiititti aarsaa kafale? Akka jaalala Waaqayyoo sanattis. Waaqayyoo kam? Yeroo hundumaaf. Waaqayyoo kam akka jaalala Waaqayyoo kam? Maal jechuu keeti? Akka jaalala Waaqayyootti yeroo takkatti aarsaa kafale naan hin jenne? Waaqa jaalala Waaqayyoo kamiitti akka jaalala Waaqayyoo kamiitti? Dhiifama nuuf Waaqayyo qulqulleeffamne irraa jira. Kanaafi Nangas aansan hin jenne. Sakamitti abboodee isaa deemita. Tola saa maayikii qabu please akka naawus. Gara darbuutti jira bar. Tola saa peente ta'uu barbaada buyya. Obboleessa obsi ati mata peenteedhaa TV waan hunda dhiisi. Akka jaalala Waaqayyoo kamiititti naa himi dafi. Akka jaalalaatti anaaf Waaqayyoo fi akka Waaqayyoo Yesuusiiti. Irra deebisi dubbisi. Ay yaa dubbise abuyya. Amma dubbisi irra deebii dafi. Irra deebii dubbisi. Akka jaalala Waaqayyoo sanaatti dhiiga Yesuus Kiristoos yeroo hundumaaf
yeroo hundumaa jechuun forever jechuudha. Irra deebii dubbisi. Tokkicha aarsa ta'eera. Akka jaalala Waaqayyoo kamitti aarsaa ta'e. Waaqayyoof ana jidduutti qulqulleeffamneera. Dhageeffadhu. Akka jaalala Waaqayyoo kamitti Yesuus aarsaa ta'e. Akka jaalala Waaqayyoo dhiiga isaa dhangalaasee anaaf Waaqayyoo Akka jaalala Waaqayyoo kamitti aarsaa ta'e Yesuus. Waaqni biraan hin jiru waan uni hinjiru yoo akkas jettee naa wayyaadhaan hinjiru naan jedhe rakkoon qabu siin deeggara. Okay, akka jaalala Waaqayyoo kamitti? Jaalala Waaqayyoo abbaa moo akka jaalala Waaqayyoo hafuuraati? Kiristoos garuu al tokko aarsaa hiyyeessameera. Bara baraanis garuu mirga Waaqayyoo taa'eera. Mirga Waaqayyoo kamii taa'e? Mirga Waaqayyoo abbaa isa Yesuus Kiristoos ergee sana taa'eera. Yesuus simuu yibbaarek. Fixannee jirra. Waaqayyoo abbaan san Waaqayyoo kakuu moofaati moo Waaqayyoo kakuu haaraati? Inni kun egaa eddee ilmi isaa biyya lafaa dhufee Waaqayyoo abbaanii siin je Waaqayyoo abbaan Waaqayyoo kakuu moofaati moo Waaqayyoo kakuu haaraati? Eenyu? Waaqayyoo abbaan mirga Yesuus Kiristoos mirga Waaqayyoo abbaatti ol bee taa'e naan jette miti? Ayyee. Waaqayyoo abbaan san Waaqayyoo kakuu moofaati moo Waaqayyoo kakuu haaraati? Waaqayyoo abbaan ilmi namaa gaafa Addaamiif waan Waaqayyoo abbaan Waaqayyoo kakuu moofaati moo Waaqayyoo kakuu haaraati? Fayyisaa toleera. Koi kasii deebisa qaamni noonde. Ani gaafii kiyyeessi gaafadhe. Waaqayyoon abbaan Waaqayyoo kakuu moofaati moo Waaqayyoo kakuu haaraatiin siin je? Walitti sii deebisa obboleessa ko. Na yaa geeffadha. Okay. Jenesii 12 lakkoofsa tokko Jenesii keessan dhaqin hin dandeessu. Hin dandeessu. Kakuu moofaa ustaaz gartee ustaaz Arabirraa hin fudhatin arra anillee sirraan fudhadhu. Waaqa kakuu Jenesii keessa ka jiru dhageeffadhu. Jenesii keessa ka jiru waaqa kakuu moofaati. Waaqa kakuu moofaan fudhannu kakuu haaraa keessaa Waaqayyo abbaan waaqa kakuu moofaati moo waaqa kakuu haaraati? Right now. Kakuu moofaa fi kakuu haaraa keessatti Yesuus Kiristoosiif inni Addaamii fi waan hin uumaniiru. Inni kun garuu waan siin hin jenne awwaan kana siin hin jenne kakuu moofaa keessaa ustaazaan waaqa kakuu moofaa nama jeesaadha haratti namaan bisaadha badaadha hamaadha inni suni gartee bashoodhaa durreedha waan qiyaama wali buuste ani kakuu haaraan naa taayitu waaqa haaraa fiddeemi amma Yesuus mirga Waaqayyoo jira ol bee taa'etti. Waaqayyoo kam? Waaqayyoo abbaa'etti. Waaqayyoo abbaan waaqa kakuu moofaati moo waaqa kakuu haaraati? Both lamaanuu. Allahu akbar. Galatoomi. Waaqayyoo abbaan waaqa kakuu haaraa fi kakuu moofaati. Akkasumaami? Khalaas maal abbaa kee jettaree? Ustaaz Ramaa fudhachuu didda. Waaqayyoon abbaan eega waaqa kakuu moofaatii fi waaqa kakuu haaraa ta'e kunno ustaazni Isaayyaas raachaa 45 shan irraa kaasanii 6-7 sii fidan maal jaanii ani ba'a biiftuuti kanaanis ba'a biiftuuti hamma lixa biiftuuti ani kophaa kiyya Waaqayyo akkaan ta'e namalee Waaqayyoon kan biraa akkan jirre kunno ummanni hundi hin beekan yoo jiraate jeebar amansiisa isaa haanatti agarsiisu achi as beeyaa dubbatu je ustaaza fudhadha. Koi isa biran nakin inni afaan naqaba beektaa aji. Kanaafi ifamni cubbuu kan argame Yesuus Kiristoosidha. Kanaaf namni Kiristoositti Fayyisaa wayi sii mudeem siif kanna wayi sii mudeem namni qaalii Muusaa dide nabi Muusaa dide ulee Fir'auna booda ana jaan qaalii ustaaza dide qaalii kiyya booda wanta ulee tiyya boodaanti ustaazattiin si deebisa bakka reefu didde san amma waliigalee chirraatti fufa. Koi inni filosofii dubbachaa jira situ maalimuudha si wajjin ko dubbadhee anirraa sirraa bu'a.